keenya mallattoo fannuuti qaama keenya mallattoo fannu maqaa abbaa nagamu sagaleen keessan maqaa abbaadha kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoon አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን መቃ አባ kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoon አሜን hammeenya kan hin qabne arjaa haaloo kan hin qabne fayyaalessaa beekamsa kan hin qabne obsaa cubbuu kan hin qabne tolaa xuraayinaa kan hin qabne qulqulluu jallina kan hin qabne qajeelaa dognummaa malee kan kennu haaloo finaanfii malee cubbuu namaa kan namaa faquu namoota isa waamaniif dhiyoo kan sodaataniif waan gaarii kan taasisuuf warra balbala isaa rukutaniif karra isaa kan banuuf waaqni arjaan abbaan keenya waaqayyo yeroo kana eebbisee guyyaa kana nuu kennee mana isaatti walitti nu qabee haadha keenya baroo maaramirraa eebbaa akka fudhannu kan nu gargaaree kan nuuf eeyyame ilaalcha fedha biyya lafaa keessaa nu foo'ee mana isaatti kan walitti nu qabee sagalee hin dabarree sagalee hin jijjiirramne sagalee dhugaa sagalee jireenyaa akka barannu kan walitti nu fidee waaqni abboota keenya waaqayyo maqaan isaa kan kabajamee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u kabajamoo abbaa keenya liqa mazammaraan margeetaa daawit addisuu kutaa lallabaa godina arsiitti hoogganaa mana lubummaa aanaa muunessaa kabajamoo barsiisaa keenya barsiisaa daaqoon taarreqan yaadataa akkasumas kabajamoo obboleessa keenya hangafa faarfattootaa faarfataa daaqoon gammachiin bultee akkasumas kabajamtoota faarfattootaa kabajamtoota obboloota daaqonootaa abboota koo maanguddoota haadholii koo harmoolee barattoota dilbataa daa'immanis dabalatee waaqa nu jaallatee nagaa waaqa sinan gaafadha akkam turtanii akkam yoo nageessanii yoonaan kan nu ga'ee waaqni abboota keenyaa waaqayyo maqaan isaa tan kabajamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u raajii raajotaa simboo duuka bu'ootaa haadha wareegamtootaa obboleetti argamootaa kan taate haati keenya qulqulleetti nurbeen maaramiin nyaata dhugaa kan nu goominaa dhugaatii dhugaa kan jireenyaa kiristoosiin kan nu deessee maqaan haadha keenyaas tan kabajamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u jaalleewwan waaqayyoo kan ta'an waaqayyoon kan jaallatan waaqayyootiif jedhanii dhugaatiif jedhanii foon isaanii kan muran lafee isaanii kan camsan dhagaa boraafatanii fixeensa arraabbatanii jennii walii danda'anii qabsuura amantaa jabduu taate kan qabsuuraan abboonni keenya qulqulloonni eebbi isaanii sugni isaanii nu waliin haa ta'u egaa akka jaalalaaf eeyyama waaqayyootti sa'aatii qabnu keenya keessatti kan walfaana barannu sagalee waaqayyo walfaana baranna egaa maarree yaa ummata waaqayyoodha sagaleen waaqayyoo maayidha jennee gaafa ilaallee sagaleen waaqayyoo kan jallate ni qajeelcha sagaleen waaqayyoo kan jallate ni qajeelcha sagaleen waaqayyoo kan kufe ni kaasaa sagaleen waaqayyoo kan fagaate ni dhiyeessa sagaleen waaqayyoo kan cabe ni supha waan ta'eef nullee jabaa sagalee waaqayyoo kana laphee keenya bannee gurra keenya saaqin akka barannu waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru egaa amma kan walfaana barannu sagalee waaqayyootidha amma kan nageenyu sagalee lafaaf samii kana kan uume sagalee waaqayyooti baranna malee sagalee namaatii miti ana mucaa xiqqaati fuuldura dhaabbadhe kanaa miti kamii isin barsiisu waaqayyoodha waan ta'eef waaqayyo isinillee teessise anallee dhaabee hunduma keenya akka nu barsiisu jaalaaf fedha isaa nuuf haa ta'u mata duree barumsa keenyaa kan nu ta'u ergaa abbaa keenyaa qulqullicha Phaawulos gara warra Filiphisitti ergee boqonnaa 3 lakkoofsa 2 jecha jiru fudhannee wal faana barannaa jechi isaallee akkas jedha saroota irraa of eegaa jedha miina faana jedha sagalee jabaa sagalee waaqayyoo kana saroota jedhame maaliif sodaatanis ni nyaatanii godha dubbadha saroota irraa jedhame of eegaa egaa jecha kanaan barannaa sagalee kana kan argannu Filiphisius boqonnaa 3 lakkoofsa 2 irratti arganna እንዳልክ እግዚአብሔር መልካም ፍቃድ ዛሬ የምንማርበትና የምንነጋገርበት
የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነን በዚህ በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ላይ ከውሾ ተጠበቁ በሚል ርዕስ እንነጋገራለን። ሰገሌ ከናን በረነ የቹዳ ሰሮተራ ኦፌ ጋይሰ ጅዱ ዋቀዮ ጎፍታን ኬኛ ጭቲ ፈጋቴ ነው ዴሴ ኢሳ ዲያቴ ነው ጉዲሴ ኢሳ ዱጋቴ ነው ሙሊሳ ከኑ ባርሲሳ ከኑ ጎርሱ ጃለላ ቅየማ ዋቀዮ ኑፋ ተኡ ሜዋ tokko singa bada me sare wori mana qabdan baasa ne harka sare wori qayira qabdan baasa ne wori magala sare qabani wori badam ni keetan qabdani deebisa ega guyyaa irraa isa kanaan baranna sareen maayidaa waan jedhu ilaalla barumsa kanarraas immoo maal hubanna kaayyoon baroota kanaa barumsa kanallee maayidaa kan jedhu sirritti laphee cabaatiin akkana dhageeffatan nan barbaada. jalqaba saree gaafa ilaalla amalli saree maal jennee gaafa ilaalla sareen maal taati ni jechuun ija jaallatti maal jaallatti dubbadhaa kan callisinaa maaloo maal jaallatti ija jaallatti duta jaallatti kanaaf sagalee si ol kaase iji jechuudha inni kun maalidha amala sareeti jechuudha. Inni biraa amalli saree maal jennee gaafa ilaalle nama nyaatti maal lama gooti nama nyaatti foon namaa hin nyaatti dhiiga namaa ni dhangalaasti kanaaf sareen amalli ishee nama nyaatti. Inni biraa sareen amalli ishee maal jennee gaafa ilaalle amalli sareen ni biraa maal jennee gaafa ilaalle isa tufte deebitee ni arraabdu jechuudha. Sareen hin arraabdu sareen teenya ni arraabdu kan keessan hin beeku malee maal gooti isa tufte maal gooti deebitee arraabdi jechuudha. Inni biraa sareen amalli ishee maal jennee gaafa ilaalle garaa ishee jaallatti garaa isheetiif jettee mana abbaa manaa ishee sana dhiiste qayeetu guddatte dhiiste mana ormaalatti balbala namaa cabsiteetu seente waan mana jiru ni fudhatte jechuudha. Kun maal inni amala sareeti. Inni biraa sareen amalli ishee maal jennee gaafa ilaalle ni joorti walii gadi deemte jechuudha. Inni kun saree amala isheetidha. Egaa amma gara ijoo barsiisa keenyaatti adeemnu amma saree jechaa kan waamnu ishoo sareen nu dhufeera laadaatti kinu fannoo gaariidha miti eeyyan. Kanaaf kitaabni qulqulluu waa'ee saree maal dubbata saree jaalala kanarraa maal baranna waaqayyo irraati maal barsiisa kan jedhu gaggabaabsee ilaalla. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Amiin jedhaa malee amiin jechuun maal jechuudha jedhu duratti barsiisan keenya nuuf haa ta'u nuuf haa raawwatamu jechuudha. Egaa akka nuun jedha kitaaba mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 15 gubbaarratti saroota 5 lafa nuu ka'a. Saroota meeqaa? Saroota 5 har'a kan barannu waa'ee saree 5 barannaa. Amma kan laalle saree jaan ilaallu kanadha. Baay'een keenya saree kana gadi kan taane jirra. Tokkoon keessatti of ilaalaa deemna. Kanaaf kitaabni qulqulluun maal nuun jedha? Saroota 5 nuun jedha. Sareen inni jalqabaa maal jennee gaafa ilaalle namoonni hojii falfalaa hojjetan namoonni tonoqolan namoonni hojii akkasii hojii gadhummaa kana dalagan maal jedhamanii waamamu? Dubbadhaa sodaa tokko malee maal jedhamanii waamamu? Saree jedhamanii waamamu. Kana kan jedhe ana otoo hin ta'in kitaaba qulqulluutu jedhe. Kanaaf hojii akkasii warri dalagan warri falfalan warri moran dabalataan ammallee mana falfalaa mana moraa warri dhaqan isaanillee wajjumaa maal jedhamu? Afaan tokkoon dubbadhaa kaa maal jedhamu? Maal jedhamu? Saree jedhamu jechuudha. Sareen ni lammaffaan maal jennee gaafa ilaalle namoonni ejjan namoonni sagaagalan isaanillee maal jedhamu? Saree jedhamu jechuudha. Inni sadaffaan maal nu jedha jennee gaafa ilaalle namoonni lubbuu namaa baasan namoonni dhiiga namaa dhangalaasan isaanillee saree jedhamu. Inni arfaffaan immoo taawwatii yookiin immoo waaqarkee warri waaqeffatanis maal jedhamu? Saree jedhamu. Sareen inni shanaffaan immoo maal jennee gaafa ilaalle namoota soban yookaan immoo namoota kijiban isaan kunniin maal jedhamu? Saree jedhamu jechuudha. Kanaaf saree meeqa laallee jirra? Meeqa laallee jirra? Meeqa laallee jirra? 5 laallee irra qabattaniirtu. Tokkoffaan warra falfalan, lammaffaan warra sagaagalan, sadaffaan warra lubbuu baasan, arfaffaan warra waaqarkee waaqessan, inni shanaffaan inni dhumaan immoo warra maal godhanidha? Warra sobanidha. Mee isa dhumaa kanarraa kaana warra soban kan jedhu kanarraa kaaneet ilaalla. Egaa maarree kitaabni qulqulluun keenya
waa'ee sobaa sirriitti dubbata. Soba jechuun faallaa dhugaatiidha. Soba jechuun waan hin agarre waan hin beekne tokko haasa'uu dubbachuudha. Warri waan sobaa dubbatan, warri dubbii sobaa dubbachaa nama dogongorsiisan maal jedhamu? Saree jedhamanii waamamu. Kanaaf kaa sareen inni jalqabaa warra soban keessaa eenyu jennee gaafa ilaalle warroonni shakkitootaa maal jedhamanii waamamu jennee gaafa ilaalle saree jedhamu. Maal jedhamu? Saree jedhamu. Kanaaf kaa hojii warra shakkitootaa, hojiin warra gantootaa maal jennee gaafa ilaalle dhugaa jallisuu. Maal jallisuu? Dhugaa jallisuu. Mana isaaniitti dhugaan hin hojjetu, mana isaaniitti haqni hin hojjetu. Oromoon maal jedha gaafa mammaaku? Dhugaan ilmoo rabbiiti jedha. Jedhu moo hin jedhan? Hin jedhu ilaalaa. Dhugaan ilmoo rabbiiti jedhu. Dhugaan nama mararte dhugaadhaaf jedhanii namoonni baay'een du'anii jiran. Dhugaadhaaf jedhanii namoonni baay'een wareegamanii jiran. Soba hin fudhannu, sobaaf hin jilbeenfannu, soba wajjin hin jiraannu. Dhugaa dubbannee bakka nuti dhiita buna bulla jedhaniitu haala kana warri jiraatan jiran. Kanaaf kan warroonni shakkitootaa gaafa ilaalle warra dhugaa hin jaallanne jechuudha jarri kun. Kanaaf waa'ee isaanii akka jedha kitaabni qulqulluun wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 1 irratti akkam jedha? Raajota sobdootaa irraa of eegaa jedha. Maal irraa of eegaa? Raajota sobdootaa irraa of eegaa nun jedha. Warri soban kun sareedha waan ta'eef abbaan qulqullichi Phaawulos illee gara warra Filiphisiitti gaafa ergu maal jedhare? Saroota irraa of eegaa jedhee. Saree warri jedhamanii waamaman kunniin warra raajota sobdoota jechuudha. Nabiyyi warra ofiin jedhan. Nu hin beekna, waaqa nutti mul'isee jira, waa'ee kee waaqa nutti agarsiisee jira. Anatu sii beeka, anatu sii ilaala, anatu sii raawwata warri jedhan jiran. Isaan warri kun maal jechuudha? Warra dhugaa otoo hin ta'in warra sobaatidha. Kitaabni bakka xumureera bara. Wanni addaa wanti addaa hin jiru. Of eegaa nuun jedheera of eegudha. Kanaaf raajota sobdootaa irraa of eegaa nuun jedha. Ittaan seemuun maal eebsisan? Namoota baay'eellee maalli godhudha? Ni dogongorsiisu. Duratti bartan sirriitti nu barsiisanii jiran. Namoota baay'eellee nu dogongorsiisu jedha ilaala. Namni hin dogongorre hin jira isaanii jira hin jiru jechuudha. Balaa isaaniitiif abbaan manaa fi haati manaa adda bahanii jiran. Ijoollee abbaan adda bahanii jiran. Waan sobaa odeessuudhaan, waan sobaa hafarsuudhaan, dubbii sobaa si'achi oolchuudhaan Waaqayyo nutti agarsiisee jira. Waa'ee kee jedha sobee ilaalaa. Kanaaf sareen saroota jedhamanii warra waamaman isaan kanadha. Inni biraadha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 5 gubbaa irratti gaafa ilaalle akkas jedha. Raroo hoolaa uffatanii gara keessan kan dhufan keessa isaaniitti yeeyyii butattuu kan ta'an raajota sobdootaa irraa of eegaa jedha. Eenyurraa of eegaadhaan mallee? Raajota sobdootaa irraa of eegaa jedha. Raajota sobdootaa warri jedhaman kuni gaafa isaan dhufan, gaafa isaan gara keenya dhufan maqaa biraatiin dhufan. Maqaa eenyuutiin dhufu? Maqaa Waaqayyootiin dhufu. Maqaa gooftaa keenya, maqaa fayyisaa keenya, maqaa qoricha keenya, maqaa uumaa keenya Iyesuus Kiristoos waamaa dhufu. Kootu gooftaa fudhadhuu nuun jedhu. Eenyu fudhadhuu nuun jedhu? Gooftaa fudhadhuu nuun jedhu. Nuyi gooftaa fudhannuu hin qabnu, Waaqa nu fudhatu qabna malee. Sijjammar namni kamuyyuu kitaabni maal nuun jedha? Eenyuyyuu gooftaa fudhadhu jedha akkas hin barsiifne jedha. Waaqa nu fudhata malee nutu Waaqa fudhataayi. Walii gallaa ilaala sirriitti hubadhaa. Waaqatu nu fudhata malee Waaqa filannee fudhannu hin qabnu nuuni. Kanaaf Waaqayyootu nu fudhatu nu fudhata. Waaqayyootu nu filata. Waaqayyootu nu waama jechuudha. Kanaaf namoonni hedduun isaaniitis maal jedhu karaa gubbaa ba'anii kitaaba qulqulluu qabatanii kootu gooftaa fudhadhu, kooftuu Waaqayyootti amanu nuun jedhu jechuudha. Kanaaf isaan kanarraa of eeguun barbaachisaadha. Ammallee ture xiyyeeffannee gaafa laallee gogaa hoolaa uffatanii jedhu ilaala. Gogaa hoolaa uffatanii amma fakkeenya namni otoo gogaa hoolaa uffatee dhufe namni sun hooladha? Hoolaa miti jechuudha. Maal uffate malee? Gogaa hoolaa uffate malee. Kanaaf gogaa hoolaa uffatanii jechuunsaa maal jechuudha jennee gaafa ilaallee Waaqayyo maqaa isaa qabatanii kitaaba qulqulluu qabatanii maqaa Waaqayyoo waamaa gara keessanitti dhufu. Isaan kunniin illee yeeyyii butattoodha jedha. Mana Waaqayyoo keessaa butachaa sin baasu, haadha keenya baroo maaramirraa gargar sin baasu, qulqulloota irraa sin fo'u. Kanaaf warra kanarraa of eegaa. Jarri kun maada isaanii saroota nan jedha kitaabni qulqulluun ilaala. Kanaaf haala kanaan nu kaasa. Inni biraan mallee maal jennee gaafa ilaalle
dhugaa kan fakkaatan dhugaa kan lallaban kan fakkaatan karaa dhugaa kan nama dhagar kan fakkaatan garuu gara karaa sobaatti kan nama geessan gara mootummaa waaqayyo kan geessan kan nama fakkaatan gara abidda gahaannamitti kan nama geessan waaqayyo beekutti kan nama geessan kan fakkaatan garuu gara wallaalummaatti kan nama geessan waan ta'eef warra kanarraa jaroota kanarraa jabeessati of eegaa jedha waaqayyo gooftaan hunduma keenyaa nu haa eegu haati kennu baruu maariin araarsummaa isheetti nu haa eegdu kanaaf kan waaqayyo nu eeguun jaalala fedha isaanuuf haa ta'u inni biraadhaa maal jedha seetan hafuura waa kan fakkaatan barsiisota sobdoota irraa of eegaa foonummaa kan ta'an garummoo maal kan fakkaatan nama hafuura waa kan fakkaatan gochi isaanii garuu hojii foonummaa kan ta'e warra akkasii irraa of eegaa gaafa nuun jedhu kitaabni qulqulluun waan akkanaa kan nutti hima jechuudha ammallee akkas nuun jedha kiristoosin waa'ee kiristoos gaafa lallaban sobaan kan lallabanii fi raajonni sobdootaa ni qabu yoo isaaniif danda'ame irra ilaalaa namoota filataman namoota jajjaboo kan ta'an namoota waaqayyotti amananii sagalee waaqayyoo irra beekan iyyuu hamma dogongorsiisan maqaanitti ajaa'iba gurguddoon hojjetu nuun jedhe ilaalaa du'aa boolla keessaa kaasuu danda'u nuun jedha hafuura hamaa nama keessaa baasuu hin danda'u nuun jedha waan garagaraa ajaa'iba garagaraa taammirii garagaraa mul'isuu hin danda'u nuun jedha waan kan hunduma laaltanii hin dogongorinaa nuun jedha kanaaf ajaa'ibaan dogongoruun qabaannu duratti barsiisonni sirriitti nutti himaniiru waan ta'eef sana sirriitti qalbeeffachuun barbaachisaadha. Egaa kitaabni keenya qulqulluun haala kanaan kaasee nutti hima jechuudha sareen ni jalqabaa eenyudha jennee gaafa ilaallee namoota dogongorsiisaa karaa dhugaarraa kan namoota maqsan waaqayyo beekurraa gara waaqayyo beeku dhabuutti kan nama geessan jarreen kanneen waan ta'eef nullee dogongoruun qabaannu yaa saba waaqayyoo har'a namoonni baay'een isaanii mandara keenya keessa deemaa dubaroon maaranii maalsinii gooti dhiisaa bataskaanni maalsinii gooti dhiisaa koottaa gara daraja keenya jechaan nu dogongorsiisu kanarraa of eeguun barbaachisaadha. kanaaf jarri kun sobaan nama dogongorsiisu jecha sossobbiitiin karaa dhugaarra nama maqsu waan ta'eef jabeessine of eeguu qabaanna hunduma keenya waaqayyo jabeessee akka nu eegu jaalalaa fedha isaanuuf haa ta'u. Mucaatu hin soba jedhama abbaan isaa sobaadha mucaan illee soba jedhama guyyaa tokko abbaan isaa mucaa isaa waamee soba barsiisa maal barsiisa soba barsiisa jechuudha koottame yaa mucaa koo ittiin jedhe akkas karaa gubbaa dhaabbatanii yaa mucaa koo mee ol ilaalisanii jedhe mucaan illee ol ilaalee argaa jirtaa yaa mucaa koo samii irratti bar oojjii dhahaa jiru minaan dhahaa jiru ittiin jedhe jechuudha abbaa mucaa isaatiin dhugaatti dubbachaa jira moo sobatti dubbachaa jira sobatti dubbachaa jira jechuudha soba barsiisa jira mucaa isaa sanarraa booddee mucaan isaa illee xiqqoo turee maal jedhe dhugaadha yaa abbaa koo argaan jira kunoo humni minaan ija keessa na bu'eeraa kootuna keessaa baasee jechuudha mucaan illee maal barate innisi soba barate namoonni baay'een isaanii sobaan bataskaana keessaa ba'an namoonni baay'een isaanii dhugaa beeku dhugaa walirraan kan bataskaana keenya dhiisanii bahan waan ta'eef warra bataskaana keenya keessaa bahan hunduma isaanii waaqayyo deebisuun jaalala fedha isaanuuf haa ta'u. Inni biraa saree jedhamanii kan waamaman namoota akkamitti jennee gaafa ilaallee namoonni falfalan namoonni muranillee saree jedhamanii waamamu maal jedhamanii waamamu saree jedhamanii waamamu saree waan hunduma argita akkuma nyaattu sana jarri kunillee hojii gidiraa hojii jabaa hojii falfalaa hojjetu jechuudha kanarraa of eeguu qabaanna nuni ijoolleen waaqayyoo garam deemuu qabaanna jennee gaafa ilaallee gara mana kiristaanaa deemuu qabaanna malee gara iddoo biraa deemuu hin qabaannu inni kun waaqa biratti nu gaafachiisa inni kun waaqa wajjin walitti nu buusa maal dhabne mee yaa ummata waaqayyoo maal taatanii nu baroon maaramiin barjirti manni ishee jira haadha keenya durbee maaranii kadhannee wanti irraa dhabnu hin jiraawoo hin jiru jechuudha haadholiin keenya hin beektan gaafa ciniinsuun isin qabu gaafa da'umsarra jirtan gaafa ciniinsuun gara malee isinitti jabaatu eenyu waammachaa turtan mee dubbadha haadholiin keenya eenyu waammachaa turtan dubbadha maaluu sodaatinaa maqaa ishee eenyu waammachaa turtanii maaramii waammachaa turan gaafa ciniinsuun isaanii qabu
maarami nagakkabi maaloo yaada koonaa ga'i maaloo yaada koo jedhintu kanarraa na furii maaloo yaada koo dhibbu kanarraa na furii gaafiraniitu haadholiin keenya gara haadha nu baruu maaramiitti gaafa kadhatan haadha durbeen maaramiin illee ariifannaadhaan taate gara haadholii keenya dhaqxee ciniinsu isaaniitti irraa isaan furte galanii bulfini waaqayyoota galateeffadhaanii haadha keenya kanaaf ciniinsu irraan furti kanaaf maada gannaree oolmaa haadha keenya maaliif irraan fannaree waan haati keenya nu goote haadha kan durbee maaramii dagattani maaliif iddoo biraa deemtu maaliif likiskistu kun hin barbaachisu sareen amallishee maal jennee gaafa ilaalle hin likiskisti maal gooti hin likiskisti jettuudha manaa gara manaatti kaafti iddoo tokko tokko booftan teessu kanaaf nullee mana haadha keenyaa dhiisnee yoo deemne saree taanee jirra saree ta'urraa gara nama ta'utti haa deebinu mana biraa deemurraa gara mana haadha keenyatti haa deddeebinu haadha keenya durbee maaramii kadhannee wanti irraa dhabnu hin jiru haadholiin keenya maal jedhu seetan waan tokko dubbatu baay'ee nama isoole dubbiin haadhola keenya haadholii keenya jechuudha dhiiga kan mucaa gootu hiikkaa kan dhugaa gootu maaramiin kan namaaf laattu haadha ofii namaaf hin kennitu jedhu moo hin jedhani irraan seenee deemedha baay'ee natti tola jechi kuni kanaaf laalaa maaramiin kan namaaf taasiftu yookaan immoo maaramiin kan namaaf raawwatu haati ofii namaaf hin gootu laalaa kan dhiiga mucaa gootu laalaa kan maal mucaa gootu sirriitti na qalbeeffadhaa kan dhiiga maal gootu jedhu mucaa gootu jedhu laalaa kan dhiiga mucaa gootu kan hiikkaa dhugaa gootu kan maariyaam namaaf laattu haati ofii namaaf hin laattu jedhu dhugaadha miti reeyaa ijoollee waaqayyoo dhugaadha miti eeyyan yoo maaramii galateeffadhaa shiililleedhaan galateeffadhaan haadha nu baroo maaramii kanaaf kaa ilaalaa kan hiikkaa dhugaa gootu kan maariyaam namaaf laattu haati ofii namaaf hin kennitu jedhu daa'ima kan nuu kennu jira waaqayyoodha miti kan waaqayyo nuu kennu kana kan maaramiin nuu laattu kana bar namni namaa laachuu hin danda'u namni hanga barbaade yoo nu jaallate maallaqa nuu kennuu danda'a qarshii nuu laachuu danda'a qabeenya garagaraa nuu kennuu danda'a garuu immoo maal nu gochuu hin danda'u ijoollee nuu kennuu danda'a hin danda'u jechuudha kanaaf kaa oolmaan haadha keenyaa kana fakkaata waan ta'eef nullee jabeessinaa yaadachuu qabaanna malee giiftii teenya durbee maaramii dagannee qulqulloota waaqayyoo dagannee uumaa abbaa keenya waaqayyoo dagannee mana waaqayyoo dhiifnee gara iddoo biraatti deemuun kun jireenya miti du'a malee jechuudha abboonni keenya maal jedhu yoo dubbatan waaqayyo ganama akka nu bareechetti maal nu haa godhu jedhu yaa nu ajjeesu jedhu ilaalaa har'aadii uffannee as teenyee jirra har'a mana maaramii dhaabbannee jirra borullaaf dhaabbachuu qabaannaa iftaan lasitti argamuu qabaanna malee guyyaa biraa iddoo biraatti argamuu salphinadha kuni dhaabbatatti duuneerra waan ta'eef du'a akkanaa waaqayyo nu haa oolchu adaraa keessan galgala keessan of jalaan balleessinaa galgala keessan hin busheessinaa abboonni keenyas gaaf galatan maal nun jedhu seetan yaa waaqayyo galgala koo maallaa godhi jedhu naa bareechu hin jedhani jettumoo hin jettan hin jettu galgalli namaa yoo bareede tola yaa ummata waaqayyoo galgalli namaa yoo tole gaariidha kana waan ta'eef hundi keenya adeemsa haala kanaan akka jabaannu waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru kanadha kanaan maal nun jalarre kitaabni keenya warroota falfalan warroota muran irraa maaluuf godhaayi ofii ga'ii nun jedha yeroodhaan nutti fakkaachuu danda'a yeroodhaan waa xiqqoo wayii nu gochuu danda'u yeroodhaan boodaatti nu amma waggaa agartan ganama waggaa lafa agartan fixeensa margarratti argitumoon argitan agartumoon agartan hin agarraa xiqqoo turii aduun gaafatti ba'ummoo maal ta'a hin bada jechuudha hojiin warra falfalanii hojii warra muranii akkasiidha yeroodhaaf arguu dandeessu xiqqoo ishee waasinii gochuu danda'a waggaa muraasa booddee isinillee daaraa isin godhaa qabeenya sanallee fudhatee badaa kanaan waan badu duukaa hin bu'inaa waan hin bane duukaa haa buunu waan hafu duukaa hin bu'inaa waan hin hafne duukaa haa buunu kana goone akka argamnu waaqayyoon nu haa gargaaru kitaaba seera keessa deemii boqonnaa 18 lakkoofsa tokkorratti akkas jedha mortuu falfaltuu digimti kan hojjettu afura xuraawoo kan waamtu xonqaayii eekkeraa kan dubbiftu isaan isin jidduutti maaliin ta'in jedha hin argamini isaan duukaa hin bu'inaan jedha kanaan nullee jabeessinee of eeguun barbaachisaa inni biraadha kitaaba seera lakkoofsaa boqonnaa 19 lakkoofsa 6 illee akkas jedha mora yookaan immoo falfala hin raawwatinaa jedha maal hin raawwatinaayi mora yookaan immoo falfala hin raawwatinaa jedha kan hin raawwatinaa kan hin dalaginaa jedha kitaabni qulqulluun jechuudha
kana warra raawwatu bichaa otoo hin ta'in nullee mana sana dhaqnee taana itti gaafatamna. Waaqayyo akkanumatti namni ilaalaa gaafa duune fuuldura waaqayyo hin ana waaqayyo nu gaafata gaafsan. Eessa turte nuun jedha waaqayyo, eessa dhaabbatte nuun jedha. Qaamni keenya foon keenya lubbuun teenyatu mana waaqayyo dhaabbattee raatte waaqayyo jannata nu galchaa. Iddoo hin taane yoo dhaabbanne garuu mana hin taane yoo deemne garuu booda hin taane dhaabbatte waan ta'eef waan hin fayyadne hojjette waan ta'eef ati kan kooti miti narraa deemi jedhee waaqayyoon nu adaba waan ta'eef adabbii kanarraa akka oollu waaqayyoon nu haa gargaaru. Kanadha saree jedhamanii kan waamaman. Inni biraadha namoonni sagaagalan namoonni ejjenillee maal jedhamu saree jedhamu jechuudha. Kurnaan abboomii waaqayyo keessa tokkummaa jedhe seetan hin sagaagalinaa nun jedha. Maaliin godhinaayi? Hin sagaagalinaa nun jedha. Abbaa keenya addaami kan kennan haadha teenya Hewaan takkittiidha. Hewaani kan kennamte abbaa keenya addaam tokkichadha. Dhiira tokko kan kenname dubartii tokkodha. Dubartii tokko kan kenname immoo dhiira tokkodha. Kanaaf gaafa sagaagallee nama tokko taane dubartoota baay'ee wajjin waan bulli yoo taane maal taane jirra? Dubbadhaan afaan tokko maal taane jirra? Saree taane jirra. Kanaaf saree baay'eetu jira jechuudha. Saree taane jirra jechuudha. Inni biraa sadaffaa irratti gaafa ilaalle namoonni lubbuu baasan maal jedhamanii waamamu jennee gaafa ilaalle saree jedhamanii waamamu jechuudha. Namoonni lubbuu baasan, namoonni dhiiga namaa dhangalaasan isaanillee saree jedhamu. Ilaalaa namni garaa walitti jabaatee meeshaa waraanaa fudhatee lubbuu namaa baasa taana namni sunillee saree ta'eera. Kitaaba irratti akkas jedhamee barreeffameera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 44 akkas jedha. Waa'ee hojii namoota kanneenii gaafa dubbatu jechuun isin kan daabiloos jedha. Fedha abbaa keessanii ni hojjettu. Inni jalqaba irraa iyyuu lubbuu baasaa ture. Isa biraa dhugaan hin jiru. Soba yoo dubbatu mataa isaatiin dubbata. Abbaa sobaatiidhaan nun jedhanii ilaalaa. Inni jalqaba irraa iyyuu kaasee lubbuu namaa baasaa ture. Nama ajjeesaa ture. Innillee mataa isaa keessaa dhugaa hin dubbatu. Waan sobaa dubbata malee jechaatu kitaabni kun akkanatti ragaa nuu baha. Kanaaf saree kan jennee waan inni kunis maali jennee gaafa ilaalle lubbuu baasuun kunillee saree nama jechisiisaa jechuudha. Kanadha inni biraadha. Xaawotii waaqessu kan immoo waaqa harkeetti buluunillee saree nama jechisiisa jechuudha. Mana xaawotii deemuun, mana waaqa harkee deemuun, mana hojiiwwan akkasuma hojjechuun hundi isaatu saree nama jechisiisa waan ta'eef gocha kanarraa of eeguun barbaachisaadha. Kitaaba irratti akkasuma jedha. Kitaaba faarfannaa Daawit faarfannaa 115 lakkoofsa 8 irratti akkas jedha. Waaqa harkeen warra ormootaa yookiin warra azaabotaa nuun jedha. Warqii birrii irraa kan hojjetamedha jedha laala. Ittaansi ammallee akkam nuun jedha. Harka qabu hin qaqqabanii, gurra qaban hin dhaga'anii, ija qaban hin dhaga'anii, hin arganii, miila qaban hin deeman nuun jedha. Kanaaf waaqa harkeetti buluuf hojii kana dalaguun illee saree nama jechisiisa waan ta'eef gocha kanarraa of eeguun baay'ee isaa barbaachisaa fi gaariidha yaa saba Waaqayyoo. Egaa maarree xumura irratti kan ilaallu maali jennee gaafa ilaalle namoonni hojii saree hojjetu kana warri hojjennu yoo jiraanne Waaqayyo nu gaafata. Kanaaf saree nama inni biraadha. Gaafa ilaalle maali jenneetu gaafa xiinxallee garaa ishee jaallatti. Maali ishee jaallatti? Garaa ishee jaallatti jechuudha. Garaa ishee jaallatti. Nullee garaa keenya jaallanne, nullee aangoo jaallanne, nullee maallaqa jaallanne, nullee waan garagaraa jaallanne amantaa keenya dabarsinee kennina taanaan inni kun saree nama jechisiisa. Kitaaba irratti akkas jedhamee barreeffameera. Garbuu cubbuu tokkootii fi buddeena muraa tokkoof nagananii jiru nuun jedha kitaaba raajii Hisqeel boqonnaa 13 lakkoofsa 19 gubbaa irratti ilaalaa. Garbuu cubbuu tokkootiif jedhee sabni koo naganeera. Buddeena muraa tokko barbaade jecha sabni koo na dhiisee mana kooti keessaa beera nuun jedha Waaqayyo. Waaqayyo samii bokkaa samii irraa bokkaa tola kan nu roobsu qilleensaan guddisee aduudhaan bilchachee kan nu laatu Waaqayyoon abbaan keenya oolmaa isaa dagannee gocha isaa irraanfannee garbuu cubbuu tokko barbaade jecha buddeena muraa tokko barbaade jecha amantaa jijjiirra taanaan inni kun saree nu jechisiisa waan ta'eef kanarraa akka deebinu Waaqayyoon nu haa gargaaru. Inni biraadha akkanuma jedha ammallee xumurri isaanii badiidha. Garaan isaanii waaqa isaaniitiidha. Kabajni isaanii salphinadha. Yaadni isaanii waa'ee biyya lafaati namuun jedha. Filiippiisus boqonnaa 3 lakkoofsa 9 gubbaa irratti gaafa ilaalle sareen akkuma garaadha hojjuusunillee garaadha buuna taanaan
saree waan nyaatamu akkuma barbaannullee waanuma nyaatamu barbaanne manumaan taane iddoon taane deemna taanaan kuni booddee badii nutti fida waan ta'eef kanarraa of eeguun barbaachisaadha. Isa biraan akkam jedha kitaabni qulqulluun ammallee isa eebbifame saroota maaliin godhinaa nuun jedha hin kenninaa nuun jedha. Isa eebbifame maaliin godhinaayi saroota hin kenninaa nuun jedha. Inni eebbifame kun maal jennee gaafa ilaallee kabajama ulfaataa dhiiga foon gooftaa warra hin amanneef hin kenninaa warra gocha Ayihudootaa keessatti deebi'anii maaliin godhinaayi hin kenninaa nuun jedha waan ta'eef kanarraa of qusannee amantaa keenyatti jabaannee jiraachuun barbaachisaadha. Egaa gabaabbinaan barumsa keenya gaafa walitti qabachaa adeemnu warri hojii falfalaa hojjetan hojjechiisa warri moranii falfalan ammallee lama baratu warri sagaagalan warri mana waaqa harkeetti bulan warri soban warri amantaa isaanii jijjiiran booda irratti maal isaan qunnamaa maal ta'u jennee gaafa ilaallee kitaabni waa'ee jaroota kanneeni waa'ee xumura isaanii akka jedhe dubbata sirriitti na dhagahaa. Kitaab mul'ata Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 10 irratti akkas jedha. Jawwichi diiyaabiloos kan isaan hin dogongorsiise jedha laala. Jawwichi eenyuun kan isaan hin dogongorsiise diiyaabiloos kan isaan hin dogongorsiise nuun jedha. Ittaansi ammallee akkas jedha raajonni sobdoota warri ta'anii isaan hundumti isaanii gara abidda bara baraatti maalli ta'u nuun jedha ni darbatamu nuun jedha. Warroonni akkamii saroota shanan jechaa kanama waamaa turre kunni gaafa isaan du'an lubbuun isaanii fooniin isaan irra gargar baate fuuldura waaqayyooti gaafa isaan naqan achitti kan boqotan osoo hin ta'in gara abidda hin dabarre gara abidda isaanitti qabatee isaan irraa hin dhaamne gara abidda kanaatti galanii hin gubatu hin boo'u ilmaan isaan dhangalaasu nuun jedha. Kanarraa waaqayyo gooftaan nu haa eegu amiin jedhaa malee. Waaqayyo gooftaan nu haa eegu waaqayyo gooftaan nu haa tiksu. Amma kaa filannoon keenya waan lamadha. Biyya lafaa kanarratti hojiiwwan amma waamne kana hojjenne itti gammanna hoyyattan kiroo karaan bal'aa kitaabni maal nuun jedha kunuuti abiddi kunuuti bishaan nuun jedha. Lakki mana falfalaatan deemu hoyyattan kirooti karaan lakki nan sagagala hoyyatanis kirooti karaan lakki waa qarqeettan bulas hoyyattan kirooti karaan booddee irratti immoo maal taanarree warri hojii kanarraa hundumti keenya gara abidda gaannam gallaa. Abiddi kun baay'ee hamaadha. Guyyaan sun baay'ee guyyaa cimaadha. Guyyaan sun guyyaa baay'ee nama boorchisuudha. Guyyaan sun baay'ee guyyaa nama rifachiisuudha waan ta'eef kanarraa of eeguun gaariidha waan ta'eef kanaaf kaanullee lafarratti waan gaarii hojjenne lafarratti hojii gara waaqayyootti deebine lafarratti haala nu baroo maaranii qabanne qulqulloota waaqayyoo qabanne sagalee waaqayyoo dhageenye gaabbii galee dhiiga foon gooftaa fudhanne mana isaa keessa jiraanne immoo maal taana abidda gahaannam gangaloo otoo hin ta'in eessa gallaa dubbadhaa maaloo eessa gallaa mootummaa waaqayyoo galla mootummaa isaa galuun jaalalaa fi eeyyama waaqayyoo nuuf haa ta'u. Ammallee akka nuun jedha kitaabni kan hin sodaanne fi kan hin amanne nuun jedha laala kan maal hin taane kan maal hin taane kan hin sodaanne fi kan hin amanne eenyuun kan hin sodaanne waaqayyoon kan hin sodaanne eenyuuti kan hin amanne waaqayyootti kan hin amanne xuraawota kan ta'an lubbuu kan baasan kan ejjan kan falfalan waaqa harkee kan waaqessan kan soban caarraan isaanii nuun jedha. Maadha laata caarraan isaanii maadha laata hireen isaanii jennee gaafa ilaalle kitaabni haala ifa ta'e lafa nuti seera laala akkas jedha. Caarraan isaanii jedha galaana abiddaa keessatti gubachuudhaan kunis du'a lammaffaa nuun jedhe laala. Galaana abiddaatiin gubatu inni kunillee du'a isa lammaffaa nuun jedha. Kitaaba mul'ata Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 8 gubbaarratti ni arganna. Egaa maarree yaa saba waaqayyoo nullee saroota kana taane hojiiwwan kana fakkaatu hojjenne booddee gara abidda gaannamitti akka hin galle waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Kanaan miila lamaan hin deddeebi'inaa kiristaana yoo ta'an kiristaana haa taanu guyyaa tokko bataskaana dhufaa guyyaa biraa bakka mana biraa dhaquun kuni kiristaana irraa waan eeggamu miti. Kuni hojii baay'ee fokkisaadha waan ta'eef gocha kanarraa akka ofii jabeessine cimteetiin itti himna. Inni dhumaa fakkeenya baay'een barumsa goolabaa. Namicha haadha manaa qabaa jedhama. Maal qabaa? Haadha manaa qabaa. Namichi kun umriin isaa gara nama waggaa 50ti. Nama waggaa 50 nama waggaa 60 gaafa laattan rifeensi mataa isaa akkamii? Maali wal makaadha miti? Gurraachis keessa jira adiillee maalidha? Keessa jira jechuudha. Akka caarraa namni kun niitii lama qaba yookaan immoo haadha manaa lama qaba. Isheen takka jaartidha isheen takka immoo maalidha? Dargaggeettidha jechuudha. Isheen jaartin tuni rifeensi mataa ishee adiidha jechuudha. Harrii qabdi.
ishee dargaggeettiin tun immoo rifeensi mataa ishee gurraachadha. Sanarraa booddee namichi kun niitii lama qaba waan ta'eef akka seera mana amantaa keenyatti namni tokko niitii meeqa fuudhuu qabaata? Meeqa qabaata? Tokko qabaata jechuudha. Amma niitii lama qaba isheen jaartin tun kan rifeensi mataa ishee adiin ta'e kuni abbaa manaa ishee gaafa akka jette jechuudha jaartiin. Wayyoo abbaa manaa koo na fakkaachuu otoo qabu gara dargaggummaatti deemaa miti jira miti jetteetu rifeensa mataasaa keessaa gurraachamaa keessaa gooti keessaa buqqifte maal gochuudhaaf akka wal fakkaataniif kan saallee adii kan ishee adii akka ta'uuf jechuudha. Ishee dargaggeettiin sun immoo maal gooti seetan lakki abbaa manaa koo kun harkaa dulloomaa jira. Ishee jaartan harkaa fakkaata rifeensi mataasaa jettee isheenillee maal gooti keessa adii keessa buqqifte sunoo gurraacha keessa buqqifte. Maal haa ta'u namni kun booddee deeme otoo tuun adii buqqiftu otoo tuun gurraacha keessaa buqqiftu namichi maal ta'e moolaataa yookaan immoo mooluu ta'e jechuudha mataansaa. Kanaaf kaan maalan jechuu barbaadee seetan amma yeroo tokko mana gaalloo deema gaaf tokko ammas maaramii dhufuun maal taatu booddee qullaa taatu duwwaa taatu jechuudha. Qullaa ta'urraa Waaqayyo gooftaan nu haa oolchu. Kanarraa Waaqayyo gooftaan nu haa tiksu. Haaleen dubaroo maaramii amannee isheetti boonyee mana isheetti deddeebinee xuwwaa ishee dhugnee zikirii ishee zakkarree ishee faana jiraannee waan rakkannu hundumaa haadha keenya qulqulleettii maaramiitti mannee isheerraa eebbaa isheerraa sugaa isheerraa barakate akka argannu Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Kan nu barsiise kan nu gorsee Waaqni abboota keenyaa Waaqayyo maqaan isaa tan kabajameeti kan ulfaate nuuf haa ta'u. Jaalalli fayyinni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos araarsummaa haadha keenya durbee maaramii eegumsi ergamootaa kadhannaan abbootaa hunduma keenya waliin haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.